Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan hordoftoota keenya warri fal'aana YouTube channel taatan qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Akkaataa interneeta firii yookiin bilaashiin ittiin fayyadamtan isinii qabannee dhiyaannee jirra. Sooftiweera kana Play Store keessaa daawunlood godhachuudhaan karaa salphaa ta'een bilaashittiin ittiin fayyadamuudha. Achi booda sooftiweera kana ni seentan. Eega sooftiweera kana seentanii booda amma akkaataa isaa itti isin agarsiisuun sooftiweerri kun yeroo jalqaba gootan inni waa takka isiniif hin dalagu. Warreen ammoo dureen qofa irraa qabdan upgrade godhachuun achi booda isiniif dabalamaa jechuudha itti. Amma siimiin ani interneeta ittiin fayyadamaa jiru siimii takkaffaadha. Siimii lammaffaan ammoo kan maallaqa hin qabne, kan waa takka hin qabne jechuudha. Warreen isa dureen qofa irraa qabdan ammoo hanga upgrade yookiin update gootanitti isiniif hin fidu. Amma keessa hin jirtu jechuudha. Isiniif fidu eega update gootan yookaan upgrade gootan. Kunoo siimiin kiyya lammaffaan akka maallaqa hin qabne isiniin agarsiisaa jira jechuudha. Akkasumas akka interneetni naaf hin daleeyne isin agarsiisaa jechuudha. Daataan kiyya siimii lammaffaa akka jiru ni agartanii, interneetni kanaaf hin daleennes isin agarsiisaa jira jechuudha. Amma kunoo yeroon wal qabsiisuu deemu ni seentanii leetar kajoon tuutan achi booda Itiyoo Pireem kajoo irra dheetan jechuudha. Itiyoo FR Pireem kajoo kanaa fi Itiyoo Fast kajoo kana jara lamaan kanaan fayyadamtanii jechuudha. Firii niira lama firii bilaash waa takka dhabatti jechuudha ka fayyadamtan. Kunoo
kanneen kanuma feetan irra gootanii jechuudha. Kunoo amma siimiin kiyya intarneeta jalqabee jira jechuudha. Waan hin fedhin daawwachuu godhachuu danda'a, waan hin fedhin ilaaluu danda'a. YouTube hangaan fedhin daawwadha, TikTok hangaan fedhe, Facebook hangaan fedhe unlimited jechuudha bakka. Like and share godhuu hin dagatinaa. Innoo intarneetni bilaash dalagaa jira jechuudha.